Hello. Seenaa. Seenaa. Har'a mata dureen ka ajaa'ibaati. Seenaa hameenya gobanoota saba Oromoo gurgure ashara xiqeenyaa galmeesse jedha. Waan ajaa'ibaati. Seenaa ni haasofnaa, ni taphannaa, ni bashannannaa, walirraa waa barannaa. Kanaaf abbaa waltajjii ana haa ta'u malee hayyoota hedduu jira, qabsaa'ota hedduu jira. Kanaaf seenaa carraa isiniif kennina. Har'a ajandaa bareedaa kanarraa hin haasofne jechuudha. Ajandaa haalaan namatti tolu. Seenaa hameenya gobanoota saba Oromoo gurguree ashaaraa xiqeenyaa galmeesse jedha. Laa ilaaha illallah. Ajandaan kun waan akkaan namatti tolu. Namni sii galtee waan inni haasa'uu deemu tana hubattee takka hubatu barreeffama kanarraa sii galtee ni hubata. Waan ajaa'ibaati mata duree kana sii galtee akka malee xiinxaleetitiin fidee beeyta. Kanaaf dhiyaadha. Dhiyaadha. Piipii. Amma piipiin piipuma taate bara. Piip akkuma makiinaa sanis saap. TPLF fi hoboo dura viyuu. Akaleessa zarraf. Ya አማራ ጀግና የሚኒሊክ ዘር የቴዎድሮስ ዘር eessa jirtan ara? Eessa jirtan? Seenaa hameenya gobanoota saba Oromoo gurguree ashaaraa xiqeenyaa galmeesse jedha. Mata duree ajaa'ibaati. Waa'ee gobanoota irraa dubbachuu deemna. Seenaa gobanoota Oromoo. Seenaan gobanoota Oromoo kan Oromoo gurgure. Kan saba kana gane. Tokko sii galtee kan milkaa'e hin agarre. Kanaaf ashaaraa xiqeenyaa galmeessee jedha. Kana achi naflee beekta. Warri namatti dabaltanis dhiisaa qaba. Yoo dandeettii qabaattan ol seenaa. Har'a waa'ee gobanoota irraa dubbachuu deema. Seenaa gobanoota Oromoo, seenaa bitamtoota Oromoo keessatti seenaa akkam qabanii. Obbiitu magana gaan dhufte.
Idris Muhammad Latif Jabbaare Muktaar Wayzii bagana gaan dhuftan. Arragaa seenaa ajaa'ibaati. Seenaa namatti toltu. Seenaa namatti toltu. Seenaa ajaa'ibaa irraa dubbachuu deemee jechuudha. Seenaan tun siigaltee amma fakkeenyaaf seenaan amma dubbachuu deemu tun warra siigaltee har'a Oromoo gurguraa jiru. Warri har'a Oromoo gurguraa jiru seenaa kaleessaa irraa maal baratanii seenaa kaleessaa sun dhageenya kan jiru kanarraa hobbiitu Itoophiyaan maal jaaramtii diiguuf yaana abdii isii haa diigu. Itoophiyaan saba Amaaraa bichaa irratti hundooyte Itoophiyaa dhugaatii miti. Itoophiyaan dhugaa Itoophiyaa qabsaa'onni Oromoo amma qabsoo gaggeessu jiran tanaan diiganii Itoophiyaa haaree ijaaru. Kana kanaaf eegaluuf hin deema. Eegaluufi namni siigaltee seenaa goobanaa irraa haasa'uu barbaades I give you chance. Carraa isiniif hin kanna. Ilmaan gobanoota as keessa jiraatanis isiniif hin kanna. Ilmaan PPO jiraatanis chaansii isiniif hin kanna. Mee if ibsa akkaataa siigaltee gobanummaa eenyurraa dhaaltan maddii gobanummaa keessanii eessa kan jiru I give you chance. Kanaaf isiniif hin kanna carraa. Kanaaf assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Jira jirtu hordoftoota dhageeffattoota ijoollee Oromoo qaqqaalii ilmaan saba kanaaf dhaabbate ilmaan dhugaadhaaf dhaabbate ilmaan mirga Oromoo bira kutee mirga sabaa sablammootaa kabachiisuuf dhaabbate ijoolleen Oromoo baga nagaan dhuftan. Yaadhaa yooyyaa kanaaf amma mata duree kiyyaa seenaa hammeenya gobanoota saba Oromoo gurguree asharaa xiqeenyaa galmeesse jaa. Mata dureen humbichaan siigaltee namaaf gaa seenaa gobanootaa jechuun warra saba Oromoo kana keessaa dhalatee saba Oromoo ganu kan saba Oromoo siigaltee seenaa hammeenyaa irratti dalagu kan saba Oromoo mana hidhaa guursisu kan eenyummaan Oromoo akka xiqqaattu godhu sanirraa haasa'uu deemna jechuudha. Hundeeffama mootummaa Itoophiyaa keessatti mootummaan Itoophiyaa tan dabaan jaaramte tan dhugaarratti hin jaaramin tan ijaarumsi isii dhiiga lafee ilmaan Oromootiin tan jaaramte tan lafee fi dhiiga Oromootiin jaaramtee Oromoo nyaattu Itoophiyaa akkasii keessatti seenaan gobanoota Oromoo bakka guddaa qaba jechuudha. Oromoo gurguruu keessatti gobanoonni Oromoo bakka guddaa qaban. Haile Sillaasee keessaa yaadannu. Gobanaan kun akkaataan jiruu fi jireenyi akkaataan guddisa isaa kan siigaltee abbaan isaa Itoophiyaa aandinnatii irra guddise. Kan Itoophiyaa takkitti leellisuu irratti kan guddise. Kan dhiiga Oromoo hin qabne. Kan maqaa Oromoo qabu. Seenaa Itoophiyaa keessatti namni Oromoo tana xiqqeessee eenyummaa Oromoo balleessuu irratti namni hundaa'e gobanoota. Gobanoota. Mootummaa Haile Sillaasee keessaa haa ta'u. Mootummaa Dargii keessaa haa ta'u. Oromoo siigaltee godinaan kaqoodee kan iccitii Oromoo fuudhee nafxanyaaf geessee nafxanyaan tarsiimoo irra baaftee Oromoon akka cabdu kan godhe eenyu gobanoota jechuudha. Gobanoota yeroo jennu warra saba kana gane
warra saba kana ganee innillee maqaa badee warri isaanillee maqaa balleessee amma fakkeenyaaf warra keenya waan jiru beektaa boo ilmi abaluu san abbaan isaa akkana bar gaafa calanqoo san fakkeenyaaf aligalmoo fa'a aligalmoon gaafa lola calanqoo san cabinsa afran qallootiif cabinsa murtii guutootiif manguddoon teenya irraa odeessanii jechuudha. Irraa odeessan aligalmoo jechuudha. Arraan tana yoo kan laallu taates aligalmoo hedduutu siigaltee uumamaa jira. Goobanaa hedduutu uumamaa jira. Amma fakkeenyaaf warri seenaa kaleessa dabduu seenaa dabaa seenaa saba kana ganuu seenaa saba kana siigaltee gurguranii maallaqa argachuu seenaa saba kana gurguranii aangoo argachuu kan laallu taate arraan tana siigaltee kaleessa namni saba Oromoo gurgurachaa ture jireenya qananii jiraachaa ture jechuudha. Saba kana gurguree jireenya qananii jiraachaa ture konkolaataa bareedaan deemaa ture mana bareedaan siigaltee keessa galaa ture garuu seenaan hammeenyaa inni dhiisee kute jenereeshinii warra isaanii keessatti waan akkamii jiramee haalaallu ilma abaluu san kan warri isaanii amaaraaf bitamee saba keenya gurguraa ture yaa ilma kiyya ittiin dhiyaatin jaaniin uummanni keenya yaa ilma kiyya ilma abaluu sanii wajjiin hin deemin bar warri san kan siigaltee amaaraaf nu gurgure kan siigaltee akka nuti qooshaa daayinnee amaara gabbaru nu godhe jaaniiti seenaa akkanaa warra keenya walii dhaamaa jechuudha. Seenaa hammeenyaa ashaaraa xiqeenyaa galmeessuun kan jennu kana. Shuuf seenaa keessattis namni guyyaa tokko siigaltee saba Oromoo kana ganee saba Oromoo kana gurguratee saba Oromoo kana xiqqeessee tokko siigaltee kan warra isaanii jireenya qananii baasee seenaa gaarii galmeessu tokko hin argine. Seenaa xiqqeenyaa, seenaa hammeenyaa, seenaa siigaltee jenereeshinii isaanii jenereeshinii warra bitamtootaa, jenereeshinii warra goobanootaa, jenereeshinii tan ofirraa eegaa jiran. Xiqqeenya laalame. Xiqqeenya laala. Wallahi xiqqeenya ajaa'ibaati. Akkana ta'urra wallahi namni siigaltee haada fiddeeti ifajjeessuu irra jira jechuudha. Kanaaf seenaa Amaaraa keessattis seenaa saba Amaaraa keessattis namni eenyummaa Oromoo xiqqeessuudhaan saba kana gurgurachuudhaan saba kana hiisisuudhaan kan jireenya qananii jiraachaa ture kan jireenya addaa keessa ture duuti isaa akka maleedha jechuudha. Duutii isaa akka malee taatee warra isaaniillee siigaltee maqaa xureessee jiruun ajeessee itti du'aa jechuudha. Awwa rabbi kanarraa rabbi sirnaa qabu. Kanaaf seenaa sirna nafxanyaa keessatti goobanaa daacee Oromoo waan godhu beektu. Arraan tan siigaltee kunoo bara nuti bara siigaltee bara dargii bara Hayilasillaasee waan siigaltee goobanaa daacee dalagaa ture yaa goobana jechuun maal kan sabaan jibbame kan saba gurguratu xiqqaataa ka akka hin qabne ka rabbiin jibbee jiru ka siigaltee itti dhiyaatan shuruuf kaawu kan ajaahu jechuudha. Allahumma salli waan qaanyee laal gaa uummata keenya yaa goobanaa yaa bitamaa yaa gantuu yaa ka saba gurgure shuuf maqaa siigaltee abbuu 8 abbuu 9tti jenereeshinii ta'e keessaan baane jechuudha. Gandoo warra goobanaa daacee
waan hamtu. Ganda warra Ali Galmoo waan hamtu. Shuf warra siigaltee Amaaraaf nafxanyaadhaaf saba kana gurgure jechuudha. Seenaa amma 150 keessatti goobanaan maqaan goobanaa dhabamuu hin dandeenye. Arrallee siigaltee Oromoon goobanaa bitama ha saba gurguru ha garaa jiraatu. Akkas jechaa jiran uummanni keenya akkas siigaltee seenaa hammeenyaa kan siigaltee seenaa hammeenya siigaltee waan hamtu. Ati ha goobanaa taate ha saba gurgure ha jireenya qananii jiraachuudhaaf ummata kana hidhe ha ummata kana ajjeessiise. Ati bar yoo siigaltee ifii duute beeke garuu warri keessan hundinuu siigaltee aboo warra goobanaa intala warra goobanaa saniif hin kennina. Bar warri san warra bitamtoota warra saniif intalan kennina. Warra san siigaltee sooshaal laayifii keessatti hin laaqina. Warra san firraa eega. Warra maarree sani warra yaa buleesoo hammeenyi yookaan duuti tanaa olii ni jirti jee yaadu. Aboo manaa dhimmisa. Bar ganda warra goobanaa sanii. Shuuf seenaa amma dalagee mi beeka. Seenaa siigaltee amata 150 dura dalage. Siigaltee jenereeshinii irraa jenereeshiniitti dabaraa turte jechuudha dabaraa jirte jechuudha waan ajaa'ibaa. Warra kaleessa amma 150 Ali Galmoo fi goobanaa daaceetii fi hedduu. Uummanni keenya tana hunda siigaltee sanyii warra goobanaa, sanyii warra bitamtuu, sanyii warra gantuu, ilma goobanaa, ganda warra goobanaa sanii wajjin hin deemin, warra bitamaa saba gurgure sanii wajjin hin deemin. Boo intala teenya warra kabajaa qabu, warra siigaltee dhugaa qabu, warra oromummaa qabu, warra saba kanaaf laalaa qabu intala teenyaa kan hin ajaan. Uummanni keenya laala. Boo warra bitamaa saniif hin kennin. Aboo ganda warra bitamaa san nutti hin dhaqin. Ganda warra Oromoo gurgure mee maali abboleessu? Ifajjeesuun irra hin jirtu. Seenaa namni tokko siigaltee warra isaanii keessaa dalaguututu faamilii fi jenereeshinii isaa hunda wal gahaa jira. Namni siigaltee seenaa amata 150 Oromoon seenaa amata 150 goobanaa isii godheewu hin irraanfanne takka. Wanni amma godhamaa jirus kan siigaltee dhiiga Oromootiin taphachaa jirus seenaan teessumaaf qabamti. Arraan tana siigaltee makiinaa bareedduu keessa teessee jireenya bareedaa jiraachuu fi eenyummaa Oromoo xiqqeessuu irratti dalagaa jirta jechuudha. Amaara biyya san dhaalchisuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jirta jechuudha. Kanaaf if laaluu qabda warra phiiphii. Kanaaf gaa seenaa dargiitii fi seenaa goobanoota siigaltee itti aantu poorshiiniin bal'aan seenaa siigaltee TPLF keessatti dalagamte haa laallu. TPLF keessatti gaafa siigaltee TPLF biyya cabsitee dargii cabsitee biyya keessa kakkaatee biyya tasgabbeessuu deemtu kan nama keenya qawwee qabdee jedhee ganda keessa fuudhee fiigeenii qawwee baasisee uummata Xuupheessaa kan ture kan Tigiree dura qabaa ture eenyu obboleessoo? Eenyu qawwee baasisaa ture? Harargee tana keessa eenyu qawwee baasisaa ture? Tigireedhaaf kanneen. Mee laal mee ol dorgomsiisa. Goobanoota Amaaraatiif goobanoota Oromoo haa laallu. Goobanoonni Amaaraa mootummaa jala maxxananiiti faayidaa uummata Amaaraa eegan. Goobanoonni siigaltee Amaaraa mootummaa TPLF jala gaafa maxxanaa turan faayidaa uummata Amaaraa dabarsanii hin kennine. Eenyummaa saba Amaaraa dabarsanii xiqqeessanii hin kennine. Uummata isaanii siigaltee kan naannoo Amaaraa naannoo isaanii keessa jiraachaa turu meeshaa takka irraaniin jechuudha. Meeshaa takka irraaniin. Gaafa TPLF biyya seentu goobanoonni Oromoo kan ganda keessa fiigee ABO'dhaan meeshaa isin bira kaa'e. Qawwee qabdan, meeshaa qabdan, je'ee hawlaarra fiigee
Oromoo kana xiqqeessee, Oromoo ajjeesisee, Oromoo biyyaa baasee, Oromoo keessaa ture eenyu? Gobanoota sii galtee warra TPLF uumtee jechuudha. Kana yeroo laallu fakkeenyaaf amata 27 TPLF biyya bulchaa turte keessatti kan ashkara guddaa ta'uudhaan, meeshaa guddoo ta'uudhaan, kan Oromoo sii galtee deeninnatiif kannaa ture eenyu? Eenyu? Gobanoota Oromooti. Maqaa barbaachisaa ta'een hin tuqa. Ispeshaalii Harargee Baaran hin tuqa. Warra sii galtee deeninnatii tanaaf abaa'oo deeggaran, abaa'oo deeggaran, qabeenyaan abaa'oo deeggaran, abaa'oo bira dhufa. Warri je'ee nama kannaa ture. Kan sii galtee aangoo jecha ummata kana hidhaa ture, ummata kana ajjeessaa ture gobanoota keenya jechuudha. Gobanoota keenya. Gobanoonni sii galtee seenaa amata 27 keessatti hojjetan arraan tan akkuma kaleessa sii galtee Oromoon seenaa gobanoota amata 150 yaadachaa galmeeffachaa jiranitti seenaa teessanis bara takka galmeeffatanii jiranii. Takka galmeeffatanii jiran. Listiin qaban Oromoon waan ati sii galtee ilmaan Oromoo dhabamsiisuu irratti, ilmaan Oromoo biyyaa baasuu irratti eenyu godhe? Eenyu arisise? Eenyuuf deennati Tigireetii kan? Eenyutti TPLF kan? Kana uummanni keenya sii galtee mootummaa mataa isaan jaarranne gaafa sii galtee jijjiirama jaansanis carraa isin seeratti dhiyeessuu hin argan. Carraa sii galtee isin kunumsanii isin balleessuu hin argan. Kanaaf seenaan amata 27 seenaan gobanoonni Oromoo saaxiluu irratti, Oromoo ajjeesisuu irratti, abbootii qabeenya Oromoo hiisisuu irratti, hiyyoomsuu irratti, barattoota Oromoo barnoota irraa ari'aa ture eenyu? Eenyu ari'aa ture moo? Eenyu ari'aa ture? Eenyu ari'aa ture? Bar seenaa hedduu harkaa qabna. Seenaa kaleessa TPLF hojii waan daleedan harkaa qabna bar. Harkaa qabna. Yuunivarsiitii keessatti eenyu qindeessaa ta'ee ijoollee Oromoo galmeessee deennatiif kanneen ijoollee Oromoo akka deennatiin fuutee dhabamsiiftu namni godhaa ture eenyu? Eenyu godhaa ture? Eenyutu har'a godina Harargee Bahaarratti sii galtee bulchaa jira? Eenyu bulchaa jira? Takka wal beena jechuudha. Oromiyaa guutuu eenyu bulchaa jira? Warra kaleessa seenaa hameenyaa dalage. Warra kalee deennatiidhaaf yuunivarsiitiilee keessa taa'ee ijoollee Oromoo barnoota irraa ariisisaa ture. Gobanoota jechuudha. Kanaaf seenaan gobanoota Oromoo seenaa dagatamtuu miti. Kanaaf wanni isin amata 27 Oromoo ajjeesisuu irratti, Oromoo biyyaa baasuu irratti, dhala Oromoo sii galtee kan haqaa kan saba kanaa hojjechuu deemu yoo inni miseensa OPDO ta'e malee hojiin seentu jaanii eenyu ari'aa ture? Eenyu ijoollee biyyaa baasaa ture? Gobanoota Oromooti. Gobanoota Oromooti. Wanni kaleessa amata 27 gobanoonni Oromoo dalagaa turanii fi wanni TPLF dalagaa turte yoo mizaana irra keessee tan sii galtee gobanoota Oromootu mizaana irra kaasaa beeka. Ta isaanii mizaana irra kaasa. Dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaa dubbachuudhaaf. Amma nama kaleessaan namaan kaleessa beeku. Nama kaleessa qindeessaa yuunivarsiitii Haramaayaa ta'ee TPLFiif
Deennatii wayyaaneetiif nama saaxilaa ture. Kan ijoollee Oromoo barnoota irraa ariisisaa ture. Goobanaa guddaa akkasiitiiti. Arraan tana siigaltee itti gaafatamaa baalataa fi leenjii teeknikaa fi ogummaa argee baatee jira. Nasraddiin Kajaam. Caasaan goobanootaa wanni amma mootummaa warra phiiphii jennuun kun warra kaleessa ama 27 aangoo argachuudhaaf saba kana siigaltee TPLFif dabarsaa ture. Warra aangoo argachuudhaaf siigaltee uummata keenya ajjeesisaa ture. Seenaan goobanoota Oromoo xiqqeessuu irratti, Oromoo balleessuu irratti, Oromoo biyyaa baasuu irratti, eenyummaa Oromoo xiqqeessuu irratti wanni goobanoonni Oromoo nurra dalagan waan siigaltee irraanfannuu miti. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf warri amma fakkeenyaaf akkuma Oromiyaatu warri siigaltee amma biyya san phiiphii jedhanii warri bilisiqinna jedhanii warri biyya hoogganaa jiru warra kaleessa nama ajjeesaa ture. Warri kalee goobanummaadhaan uummata Oromoo biyyaa baasaa ture. Warra uummata Oromoo bitamee jireenya bareedaa jiraachuudhaaf, jireenya qananii jiraachuudhaaf nama keenya ajjeesaa turetu arra phiiphii ta'ee, arra bilisiqinnaa ta'ee TPLF komachuudhaaf, TPLF balaaleffachuudhaaf as bahee lafa dhiita. Kan TPLF akka uummata Oromoo fixu godhe gabaasaa ture eenyu? Eenyu gabaasaa ture? Eenyu gabaasaa ture? Deennatii wayyaanee eenyu si bee eenyu beeyti? Eenyutu abaa'oo beeyti? Eenyutu abbaa qabeenyaa eenyu gargaara beeyti? Eenyu diinaa kannaa ture? Eenyu diinaa kannaa ture? Qaanyi wallaahi. Kanaaf akkuma kaleessa uummanni keenya amata 150 goobanaa daacee aligalmoo hedduu akkuma siigaltee warra san uummanni keenya addaan baasetti goobanoota ama 27 keessatti uummata Oromoo TPLF gurguraa ture. Listiin keessan uummata Oromoo harka jira. Akkuma siigaltee kaleessa uummanni Oromoo sanyii warra goobanaa, sanyii warra bitamaa, sanyii warra garaaf jiraattu, sanyii akkasii nurraa eegaa akka jaanitti uummanni keenya akkasumas siigaltee isin addaan baasanii ofirraa isin fageessaa jiran jechuudha. Rabbi isin ajjeesu ammallee. Rabbi isin ajjeesu. Boobar namni siigaltee hanqa addunyaa tanarra jiru, addunyaa tanarra namni hanqa jiru. Boonama saba isaatiif siigaltee guyyaa tokko sagalee saba isaatiif ta'ee rakkoo saba isaa furee rakkoon saba Oromoo kan siigaltee dhukkubsitee saba kanaaf siigaltee laalaa qabu hiyyummaa qabaatullee jireenya isaa keessatti yeroo hunda gammada. Yeroo hunda gammada. Ati siigaltee goobanaan Oromoo kan saba kana gurgurachaa jiru, kan gurgurachaa ture. Warri keessanillee ashaaraa hameenyaa qabsiiftee biraa deemte. Yaa warra goobanaa, yaa warra aligalmoo. Laal, shuuf. Warri keessan siigaltee jenereeshiniin teessan jalaa eegali laanqa gubbaatti maqaa balleessee jitti gurbaan keessan siigaltee isin biraa kutee jechuudha. Intala teenya warra goobanaatiin kannina. Intala teenya gurbaa warra siigaltee bitamtootaa san bar warri isaanii warra Amaaraa wajjin warra siigaltee TPLF wajjin nu fucisiisaa ture. Shuuf. Akkasii ajooyitee jirta jechuudha. Uummanni Oromoo si beeka. Si beeka. Oromoon siigaltee waan ati kaleessa hojjette ni beeka. Shira siigaltee mootummaa dura buutee TPLF dura fuutee ganda keessa deemteenii abaa'oo deeggarteettee akkasi biyyaa baafte. Ban namni arra siigaltee Ameerikaa tana jiru, namni arra Ameerikaa tanaa fi Kaanaadaa tana guura jiru warra isin biyyaa baaftanii beektu. Eenyu biyyaa baase? Eenyutti gireedhaaf riippoortii godhee biyyaa baase? Isini
isin eenyu abbaa qabeenyaa miskinomse eenyu qabeenyu abaawoti jaanii eenyu riippoortii godhaa jira riippoortii godhaa ture eenyu riippoortii godhaa ture isin ama 27 Oromoo ajjeesisuu fi Oromoo hiisisuu fi Oromoo biyyaa baasuu fi qabeenya Oromoo saamsisuu irra daleedanii jiti san isin hanqannaan arraan tanaas bilisiginna jettanii as baatan bilisiginna jettanii as baatan bar haadireen siigaltee arra bilisiginna jettee akka Oromiyaa jirtu tun warra kaleessa harki isaanii dhiigaa warra kaleessa Oromoo ajjeesisuu irratti TPLF wajjin tureetu arraan tana siigaltee akka nama hamilee qabuutti TPLF juntaan akkana nama gooteettan wanni isin siigaltee nama godhaa turtan wanni isin TPLF akka hammeenya namarra dalagu haala mijjeessaa turtan isinii bar eenyuun haala mijjeessaa ture eenyu ummanni Oromoo akka hidhamu godhaa ture eenyuutu dhalli Oromoo akka biyyaa ba'u godhaa ture eenyu isinii bar listiin isinii gaddirsiisinaa bar listii qabnaa bar seenaa hammeenya godhaa turtan listii qabna ummanni keenya hin dagatu bar hin dagatu kanaaf caasaan siigaltee jalaa gubbaa hanqa gadiitti ilaanqa gubbaatti warra kaleessa harki isaanii dhiigaa kan siigaltee mootummaan tuyyoo cobxe seeraan gaafatamne jehuutu arra as bahee bilisiginnaadha badhaadhiidha amaarri biyya haa qabatu mililik seenaa hammeenyaan daleen hayla sillaaseen nama gaarii hayla sillaaseen bar Oromoodha mililik Oromoodha mililik Oromoo tana jechaa jirtanii jechuudha wanni isin jechaa jirtaniif wanni isin godhaa jirtaniif harka keessanii dhiiga seenaa kaleessa hojjetanii seenaa dabaati ummata Oromoo ficcisisuu irra duula gaggeessaa turtan beeyna ummata Oromoo biyyaa baasuu irra wanni isin godhaa turtan beeyna isinillee ni beeytan kanaaf seenaa Oromoo keessatti gabrummaa Oromoon tun akka gabroomtu godhuu keessatti goobanoonni Oromoo bakka guddaa qaban jechuudha. Arraan tanoo mooderni goobanaa dhufe hangaasaa mooderni goobanaa Jaafar Ali akkas Biraanin Loonjisoo akkas warra kun siigaltee warra jenereeshiniin isaanii siigaltee goobanummatti hundaa'u goobanoota siigaltee arra bocanii of tottolchanii saba Oromoo kana siigaltee Amaara jala qabuudhaaf warra siigaltee afaan deemaa warra baakgiraawundiin isaanii hammeenyaa warra kanaatu siigaltee arraan tanaas bilisiginnaadha Amaarri biyyaa qabatu Oromoon tun akka sabaatti sabni Oromoo waan akka siigaltee aan Oromoo je'ee biyya tana ka'ee sabaa sablammoota balleessuutti seenaa hammeenyaa haasoo hammeenyaa gaggeessaa jirtanii jechuudha. Yeroon keessan dhumatee jira. Siidaan mililik sirriidha. Siidaan mililik siigaltee Itoophiyaa keessatti waan gaarii dalageetta. Mililik Itoophiyaa ammayyooftuu isaa jaaruu ka'ee ummanni harka dideettan. Teedros Itoophiyaa ammayyooftuu isaa jaaruu ka'ee harka didee jettaniitu warra fakkeenyaaf warri deeggaraan bilisiginnaa warri hoolayyiin siigaltee bilisiginnaa ispeeshaalii ta Oromootu ta kara deemtu hin beekne ta bakkaa deemtu hin beekne ta eenyummaa isii hin beekne ta bakkeen irraa ka'ee fi bakkaan itti deemuu hin beekne tanaatutu seenaa mililik nafxanyaan umaan hungoone yoo Amaara qabanne malee biyya tana jaaruu hin dandeenyu jettanii yaaddanii jechuudha. Yaa qushaashaa waan isin tattaatan argitan kufaatii isin kuftan argitan akkaataa isin siigaltee goobanoonni Oromoo
guututti shira isin dalaydaniitutu saba kanarratti arraan tana kufaatii teessan saffisiisee jechuudha. Abbuu torbatti jenereeshiniin teessan takka sii galtee jenereeshinii warra goobonootaa bahuuf hin teessan jechuudha. Bahuuf hin teessan warra garaa bulu, warra garaa bulu, warra akka hin qabne, warra bifa hin qabne, warra tortoraa, warra sii galtee jireenya mataa ofii bichaaf jiraachuu barbaadu, warra seenaan isaanii baakgiraawundiin isaanii ilmaan aligalmoo san jechuun warra fakkeenyaaf kootii uffatanii Oromoo tana gurguruudhaaf, Oromoo gandaan qootuudhaaf, qabsoo Oromoo tana xiqqeessuudhaaf miidiyaarra baatanii lallabdanii jechuudha. Miidiyaarra baatanii lallabdan. Bara kaleessa sii galtee yeroo hangaasaan sii galtee haasoo gizee godhoo dhageeffattan. Nuufi amaarree tokko jedhe. Nuufi naftanyaa addaan nu baasuu hin danda'anii jedhe. Dhugaadha. Amaaraa fi naftanyaa fi bilisiginnaan Oromoo warri sii galtee garaaf bulu kun tokko ifi fuudha gaafa rabbaa jiran jechuudha. Shuuf ummata kanaatutu Oromoo gurguraa jira jechuudha. Mee ilaala warri bifan tolle kun warri harkaan tolle, warri ilaalchan tolle, warri suuraa rabbii irraa fuudhe kana mee haasawuma isaanii dhageeffadha. Haasoo isaanii dhageeffadha. Aboo rabbiin balaa isinitti haa buusu. Rabbiin sii galtee balaa isinitti buusaa jira. Namnis duraanuu nama Oromoo irraa dhawame, nama Oromoon darbatte asii galtee milkaa'e tokko nagarre. Nama Oromoon darbatte, namni Oromoo ganee milkaa'e tokko hin jiru. Abaarsi rabbi ammallee sii galtee sirratti haa mirkanaa'u. Kanaaf warri goobanoota jennuun kun warra jireenya ofii bichaaf, namni jireenya ofiitiif jiraachuuf jireenya saba kanaa dhiisee makiinaa bareedduudhaan mana bareedaa keessa jiraachuuf jecha warra ummata Oromoo gurguruututu arraan tana sii galtee bilisiginna jedhee bilisiginnaa jala deemu jira jechuudha. Biyya hunda keessatti as nu birattis seenaan kaleessa goobanaa daaceetii barreeffamtee lafa haamte san ta ummanni keenya sii galtee warra goobanaa jee akkasitti warra isaaniitiif jenereeshinii isaanii itti haamaa jiru san arra bakka jirtu keessatti wal beeynaa siif galmaa'uu teessi. Siif galmaa'uu teessi. Sheeyni Oromoo bakka du'e warra jettu. Ijoolleen Oromoo qeeroon Oromoo karaarra yaatee dhumtee baga dhumtu warra jettu. Warra biyya hunda keessa jirtan. Reejistar isinii goonee jirra. Isinii galmeessinee jirra. Seenaa jalaan baatan. Seenaa jalaan baatan. Haqa jalaan baatan. Rabbiinuu sii galtee addunyaa irrattuu suuraa isinirraa fuudhaa jira jechuudha. Bifa isinirraa fuudhaa jira. Ofitti amantummaa isinirraa rabbi fuudhaa jira. Warra sii galtee suuraa hin qabne, warra bifa hin qabne. Uummata akkasiiti jechuudha. Warra miilli tokko warra dheeraa, warri harka tokko warra dheeraa. Warri fiizikaalisaa kun sii galtee warra sii galtee jaldeessa fakkaatu. Warruma akkasiitu deeggaraan bilisiginnaa hundinuu warra akkasiiti. Warra kanaatutu warra rabbiin addunyaa irratti jibbe kana, warra rabbiin abaare kana, warri sabni abaare kanaatutu mooraaliin qaba jedhee sii galtee waraana bilisummaa Oromoo fa'aa qomachuuf deema. Rabbiin abaare dachii tana irratti. Ha ummanni Oromoo sii galtee abaarsaan takkitti abaaranitti bakka deemuu fi bakka irraa deemu kan beekne. Kanaatu sii galtee
as deebi'ee Oromoo komachuu barbaada. As deebi'ee waraana bilisummaa Oromoo komachuu barbaada. Waraana bilisummaa Oromoo komachuu fi Oromoo komachuudhaaf mooraalillee qabdu, dandeettiillee qabdu, uummata kan qabdu. Kanaaf seenaa goobonootaa keessatti bakka guddaa qabdanii warri arra bilisiginna je'ee ooyiruu Oromoo hiisisaa jiru. Warri arra bilisiginna je'ee haawwan Oromoo hiisisaa jiru. Warri arra bilisiginna je'ee dargaggoota Oromootii fi qarree Oromootii fi qeerroo Oromoo warri biyya ari'aa jiru. Seenaan kaleessa Aligalmoo fi goobanaa daaceetiif qabamtee jirtu arra akka isinii qabamtee isin akka seenaa jalaa'ee seera jalaa'ee akka hin baane ofii galmeeffachuu danda'uu qabdan. Biyya hunda keessa taa'u. Ameerikaa keessa taa'e. Biyya hunda keessa laal. Ni beeyna. Ni beeyna jechuudha. Amma guddoo tokko fa'aa jira. Maal jaaniin sagalee bosonaa jaaniin. Sagalee bosonaa jaaniin. Obboleessi taayee. Habifaanillee taayee fakkaatu. Habifaam taayee fakkaatu. Ha ilaalchaan taayee fakkaatu. Ha ilaalchaan hangaasaa fakkaatu. Bakka nuti jiru tanatti illee warruma bifan qabne, warra bifan qabne, warra ilaalchan tolle, warra suuraa rabbiin irraa fuudhee jitu Oromoon baga dhumte jedhee bilisiginnaa deeggaraa jechuudha. Shuuf. Kana. Ammallee rabbiin abaarsee rabbii isin irratti haa bu'u. Kanaaf biyya hunda keessatti yoo halaaltan taate meelaala warra deeggaraa bilisiginnaa laale takka ijji takka irra guddoo takka miilli tokko irra guddoo miila tokko irra takka harki tokko irra guddoo nama rabbiin sii galtee uumaa balleesse nama rabbiin bifa balleesse nama rabbiin dachii tanarra sii galtee guyyumatti qabeetuma sii galtee as gubbatti azaaba agarsiisaa jiruututu Oromoon bakka dhumte warra akkasii ja'a. Warra akkasii harammanni rabbii isaan jibbeetutu Oromoon bakka dhumte ja'a. Ati kan deeggaraa bilisiginnaa jedhee halkanii guyyaa lafa dhiitu waraqaan azaaba keetii ta addunyaarraa ofii murachaa akka jirtu. Ofii murachaa akka jirtu. Atuu beekaa jirta. Waraqaan sii galtee azaaba addunyaa ta'uu fi murattu tun waan biraatii miti. Uummanni keessin fadhu. Yoo ganda qabbaate gandi firraa si eega. Yoo nama bira deette bitamaa jaanii firraa si eegan. Yoo firri kee ganda dhaqe ganda warra akkanaa jaan. Yaa obboleessoo. Meelaan akkaatuma sii galtee warri saba kana gurguree hawaasa keessatti akkam ta'aa jirta. Rabbiin suuraa sirraa fuudhe, bifa sirraa fuudhe. Yoo si ilaala nama fakkaattu. Osuma sii galtee addunyaarra jirtu bifti tee bifa bineensaa ta'aa jirtu warri deeggaraa bilisiginnaa. Mee fakkeenyaaf waan inni amma jeetan hunda laalame mee footoodhaan bakka takka walitti fidame taayee jala galcha jara kana hunda. Jara kana hunda taayee jalatti yoo galchite biftii warra bilisiginnaa hundinuu bifuma taayee warra qabu jechuudha. Bifaan akkas ilaalcha taayee warra qabu. Warra akkasiiti. Kanaaf ijoolleen Oromoo kan dogongoraan bilisiginna jettee bilisiginnaa jala deemtu. Kan dogongoraan wayi barbaada, hojii barbaada, aangoo barbaada, maallaqa barbaada. Ummata kana gurgurachuudhaaf jecha haala mijjeessaa jirtu. Seenaa goobanaa yaadadhu. Seenaa Aligalmoo yaadadhu. Kanaaf seenaan jarri kaleessa dalagan jenereeshinii irraa abbuu torbatti dabraa jirti. Yaa warra goobanaa, yaa warra bitamtootaa, warra bitamtootaati intalan kanninaa, warra bitamtootaati gurbaa keenya intala teenya ittiin heerumsiisinaa. A'uuzu billaahi min shayxaani rajiim. Du'uun irra hin jiru. Kanaaf
yoo xiqqollee sii galtee isin keessa gayyaati jenneeti warra bilchiginnaa sii galtee kanaaf isin silaa'uu warra rabbiin addunyaarra jibbe warra rabbiin addunyaarra suuraa irraa fuudhee jiru warra rabbiin addunyaarra bifa irraa fuudhee jiru warra oromoon abaarte warra oromoon abaartee abaarsi oromoo suuraa irraa fuudhe warra deeggaraa bilchiginnaa ka abaarsi rabbiin rabbi ka abaarsi saba oromoo irra bu'e kan sii galtee jireenya isaa keessa koonfidansii hin qabne kan jireenya isaa keessa gammachuu hin qabne a'uuzu billaahi mina shayxaan rajiim warra akkanaate jechuudha warra akkanaa kanaatutu wali qabattee walayyee akkanaa tanaatutu warra dandeettii hin qabne warra bifa hin qabne warra suuraa hin qabne warra ilaalcha hin tolle warra akkanaa kana wali qabattee jiti warri kun oromoon baga dhumte amaaroo qabanne malee biyya tana ceesisuu hin dandeenyu amaaroo qabanne malee Itoophiyaa qabachuu hin dandeenyu amaaroo faarsine malee mililiko faarsine malee Itoophiyaa ceesisuu hin dandeenyu jaanii osoo akkana yaadaa jiranii rabbiin bakakkaa jabduu itti darbaa jira rabbiin sii galtee dhiirota warra haqaaf dhaabbate itti jajjabeessaa jira jechuudha woboo itti jajjabeessaa jira rabbiin TPLF itti jajjabeessaa jira sabaa sablammoota rabbiin itti kaasaa jira شوف خناف سلاهو ديقرا بالسجنة خنجنون warri saba gurguree jireenya jiraachuuf halkanii guyyaa saba kana sii galtee ajjeessee hidhee hidhuudhaaf karoora qabdan abbuu torbatti seenaan teessan baduu deemti seenaan warra keessanii dhabamuuf deemti salphachuuf deemtan irraa dhaabbadhu saba kana gurgururraa saba kana xiqqeessuurraa dhaabbadhu saba kana biyyaa baasuurraa dhaabbadhu yoo sii galtee hiyyummaa qabaatte oromoodhaan shilingii takka takka naa wali buusaa na gargaaraa jiin naa wali buusaa jiin oromoon nama ni gargaarte oromotti as bayi dirree oromoo tanatti as bayi yaa saba kiyya hujii shiraa taniin kaleessa dalagaa ture saba kanarrattiin dalagaa ture arraan tana hujii tana keessaa hin dhaabbadha hammeenyaan oromoorra raawwachaa jira ni hin dhaabbadha garaa jechaan akkana tattaa jira yaa oromo maallaqa waliin naa buusaa jii haradhu siif wali buusan oromoon siif wali buusan boo siif wali buusan namni akkanatti sii galtee akkana yaadu dhiira caaltuu beeka kan sii galtee dogongora isaarraa oromoo gurguruurraa gobanummaarraa hin ba'a ummata kiyya biraan dhaabbadha hiyyummaan na godhe kajoo oromoon sii galtee isin gargaarti goofandii isinii banti oromoon nama biraatiifu goofandii bantee sii galtee wali qabaa jirti kanaaf isiniif wali qabnaa ambaasii irraa waan fudhattanis dhiisa harka ifkannaa oromotti warri sii galtee biyya hunda keessa jirtan maallaqa isiniif wali qabna oromotti isinii iyyanna oromoon akka isin gargaartu isiniif goona harka ifkannaa oromotti ani gobanummaan kun naa gahe saba kiyya gurguruun naa gahe yaa oromo hammeenya garaa kiyyaa tokko na godhe jireenya gaariin jiraadhe jeetiin oromoo gurguraa ture akkas jaa isiniif wali qabna dachii isin sii galtee dachii fi konkolaataaf biyya alaarraayis biyya dheeyxanii sii galtee warri akkasitti bilchiginna jettanii bilchiginna jennee wallaanii kana gubbattis lafa fudhanneettanii karoorfattanii finfinnee dheeyni lafa fudhanne onneettan oromoon sii galtee lafa guddoo qabdi oromoon lafa guddoo qabdi oromoo gurgureetitiin ameerikaarraa biyya galee lafa guddoo fudhadhee bakka daldalaa sii galtee investi godhattee yaadin yoo atummaan sii galtee nama sabaaf dhaabbatu taate oromoo lafa guddoo qabdi sii murtiba yoo maallaqa barbaaddes biyya alaa teesse yoo sii galtee warra if hin dandeenye warra sii galtee faayidaan qabneetutu bilchiginna jaa
warra sii galtee maallaqa mootummaa taa'ee nyaatu wal farama maal jettanii warra san nyaatuututu arraan tana sii galtee finfinne galee waan sii galtee biyya alaa tana dalagachuu dadhabee jecha waan jiraachuu dadhabee jecha biyya alaa tana karaa gabaabaaniin karaa qaxxaamuraatiin sii galtee mootummaa tana bilisiginna jedhee lafa harkadha jechuu fi ani bilisiginna jedhee sii galtee lafa barbaada deemtaa jechuudha. Oromoon lafa siif kanniti boo. Shiratti jirturraa dhaabbadhu. Seenaa kaleessa goobonootaa seenaa kaleessa goobonoonni Oromoo irratti raawwatan san atiis warra keessan gubbaarraa eegalee hanqa jalaatti warra abaloo warra goobanaa intalan kanninaaf gurbaa isaaniitiif ittiin heerumsiisinaa. Seenaan tun isinii barreeffamaa jirti beekaa. Isinii barreeffamaa jirti. Kanaaf mee eenyuuf hin carraa kana? Namni sii galtee shanyii goobonoota warra jiraatanis shanyii goobonaarraa warra taatanis isiniif hin kannaa. Mee haala sii galtee goobonoota seenaa goobonoota Itoophiyaatis akka nu ibsituun barbaada. Warra sii galtee dhaloota irraa gisee hisaabdanis abbuu torbatti warri goobonummaan isin keessa jirtus I give you chance. Kanaaf carraa isiniif hin kanna. Ayyee. Jirtanii? Kanaaf gaa'ee kan jiraanne raawwachuuf hin deema. Kanaaf seenaa Oromoo keessatti ashaaraan hammeenyaa, ashaaraan xiqeenyaa goobanoonni Oromoo saba Oromoo irratti godhaa kan jiran seenaa Oromoo keessatti waan bara baraan yaadatamtu jechuudha. Duuba namni goobanaa ta'ee saba isaa gurguru kun warra isaa abbuu torbatti maqaa balleessee maqaa xureessee biraa deema. Kanaaf warri abboo torbatti sii galtee warri abboo torba jennu kun nama keessan ka goobanaa ta'ee mootummaa tajaajilaa jiru. Kan ummata kana gurguree goobanaa ta'ee saba kana ajjeessaa jiru. Yoo dandeessan nama keessan ka bilisiginna jedhee goobanaawee nama hiisisaa jiru. Dafaatii nama keessan qabadhaa. Yoo hin qabanne seenaan kaleessa warra faamilii goobanaatii fi aligalmoo mudatte isin mudachuu teessi. Isin mudachuu teessi. Jalaa ba'uu hin dandeessan. Warra sii galtee hammeenyaan ka'u taatan. Kanaaf warri sii galtee garaa keessaniif jecha jireenya keessaniif jecha makiinaan bobba'uu fi makiinaan galuu jecha amma 27 warri sii galtee saba kana gurgurachaa turtan. Warri saba kana deennatii Tigireetiif kannaa turtan. Kanarra bilisiginna jedhee sii galtee arrallee hayyuu abaa'oo deeggarta jaanii nama keenya dargaggeessa keenya qeeroo teenya qarree teenya awwan keenya warri arraan tana fixaa jirtan. Ifaan diimaan isinitti ifee jira. Ifaan diimaan kan addunyaarraa isin galchu isinitti ifee jira. Kanaaf yoo sii galtee dhugaa sammuu qabaattan goofandii isinii banna. Warra biyya alaa jirtanis warra sii galtee biyya alaa jirtan warra sii galtee biyya alaa jirtan deeggaraa bilisiginnaa kan sii galtee harki tokko irra dheeraa ka dalagachuu hin dandeenye. Kan ijji takka irra guddoo kan ijaarra arguu hin dandeenye. Kan miilli tokko irra dheeraa kan miilaan deemee dalagachuu hin dandeenye. Kan mootummaa deeggareetiin karaa qaxxaamuraatiin finfinnee galee lafa fudhadheettee akkasii yaaddu. Oromoon sii galtee goofandii si yaabantu. Karoora lafa fudhachuu finfinnee irratti investimentii karaa qaxxaamuraatiin duroomuun ati sagantaa baafatte kun sirraa haafu. Yoo barbaachisaa ta'e namoota Oromoo warra Oromoodhaaf quuqamu hedduu jira. Goofandiin akka isinii banamu itti isinii himna. Itti isinii himna.
Maaliif rabbiin sii galtee osoo addunyaarra jirtu balaa si buusee jira. Fiizikaaliin kee sii galtee vaalaansii gizee laatti walqixan dhufu ijji ta'e walqixaa miti. Harki kee walqixaa miti. Dalagachuu hin dandeessu. Sababa uummata Oromoo ati gantee karaa biraa seentetti rabbiin balaa tana hunda si buusaa jira jechuudha. Kanaaf yoo qabeenya barbaaddan Oromoon bal'oodha. Oromoon biyya alaa tana keessatti jirtus maallaqa qabdus hedduu jira. Goofandii isinii banna. Goofandii isinii banna. Seenaa gobanummaa biyya alaa teessee saba keetti irratti dalagaa turte. Tan gaafa wayyaanee teessee wayyaanee wajjin Oromoo biyya alaati ambaasii wajjin saaxilaa kan turte. Kan amma biyya adda addaa keessa teessee ambaasii irraa maallaqa fudhattee eenyummaa Oromoo kan xiqqeessaa jirtu. Yeroo dhumaatiif chaansii isinii kennina. Chaansii nuti isinii kenninu yoo maalleen akka isin godhe goofandii Oromoon bal'oodha isiniif bannee jirti. Isiniif wali guurra. Isiniif wali guurra. Kanaaf seenaa gobanummaa tan amata 150 aligalmoo fi gobanaa daacee san haareomsa. Haareomsaatii uummata keessanitti harkeef kanna. Uummanni keessan isinummaan harkeef kaninaan waan kaleessa daleeydanii fi akkaataa itti nama Oromoo saaxilaa turtan ajjeesaa turtan himnaan Oromoon sii galtee isin hin darbitu. Oromoon maallaqa isiniif guurti. Kanumaan jechuu barbaada. Carraa eenyuuf hin kenname? Carraa. Nagaan jira dhagaa fayyaa daahaa. Ani sii galteen kumaan beekuu irraa hin dubbadhee. Namni sii galteen irra beekuus hedduu jira. Kanarra waa hubatullee hedduu jira. Guruppii tana keessallee nama jajjabaa jira. Warra naa ol dubbatus hedduu jira. Anan kumaan sii galtee beeku tanarraa hin dhaamsuma xiqqaa tokkoo fi sii galtee waa'ee saba kanaa woomanan mul'ate dubbachuufiin ol bee. Kanaaf fayyaadaa galatoomaa injifannoon uummata Oromooti. Hayni yoomiyyuu sii galtee ni injifata. Oromoon ni injifatti. Injifannoon teenya qabsoon waraana bilisummaa Oromootiin jalqabamtee bilisummaadhaan galmani geessi. Kanaaf nagaan jiraadhaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nagaan jiraadhaa. Dhumuuf teessanii dhumuuf jirtan haadiree bilisiginnaa tamiyya hunda. Nageetti.